أمة ندرة دبرة يوني في تاريخ ساني لالي وانا جايبات الراقرة دوبا نيسينا من ندرة دبرني يو خلال لتاتي أبي طلحة جني صحابة جنبي بكما تقوتو تري أبي طلحان كوني نمي دو آرسا قدا خفلي دين إسلام الله فقبسي سرطي وان قدا نبي يوجي تري دوبا كاف تقو آيات خنقار إيجن انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم آيات الجوخنا قرأ انفروا خفافا تردر على تاتن انكرج أدابا وثقالا من قدوا على تاتن اللي بهاد آجا أكدت تفسرما انفروا خفافا جماواتكو على تاتن اللي خراج أدابا وثقالا نمنه الدوا على تاتن اللي با انفروا خفافا للافو على تاتن نسبها وثقالا ججبوا نمهم بكبوا على تاتن اللي خرج أدابا آجا نبندوبا yeroo kana Abi Talhaan maal jee gara jihaadaa deemuudhaaf ilmaan isaatiin naaf qopheessaa sinqeenaa qopheessaadha gara jihaadaatiin deemaa jee duuba ilmaan isaa akka jedheen yaa abbaa keenya ati ergamaa rabbii ta'e alayhi salaatu wassalaam qabsoo guddoo dabarsitee jirte jihaada rasuulaa wajji godhuudha turte bakka nabiyyiin dhaabbatu takka hafteen beektu Abii Bakri gaafa dhufuus rasuulli du'ee wajji jihaada godhuudha turte gaafa Umar ilma Khaxaab biyya bulchu kanaasatti jihaaduma godhuu turte amma nama guddaa taatee jirta sirraanuu jihaada sirraa godhaa yaa abbaa keenya ganaa ni gahaa jedhaniin jenduuba maal jee Abi Talhaan lakki akkanaa miti rabbiin subhaanahu wa ta'aalaa infiruu khifaafan wa thiqaalan jechaa jira namni dardaraatis baa man guddoolleen bahaa jechaa jira hayyama naaf godhamu as keessatti harkutti hin jiru abadan deemuun qabaa je'ee gara jihaadaa ka'ee jenduuba warra ayaata amma sakamu rabbina waa taasisu quraana kana jala warra masakamee milkaa'u rabbina waa godhu yeroo kanatti duuba ofirraa qopheessaniitii bihee jenduuba duula karaa bahara gubbaa duulan kana keessatti hirmaate Abi Talhaan man guddichi namni guddaan kun jechuudha akkasitti jihaada kana keessa soo jiranii qadaan itti dhuftee jihaada kana keessatti dhawamee du'ee shahiidee jedhan duuba Allahu akbar dhiira murannoo jabduu qabdu warra amantii galteef jechu warra amantii nabiyyi irraa qeebalanii wahiis baratanii osoo hin tattaa'in ittis hojjetuudhaaf tattaafatan jechu dhiira jajjabduu ajaa'ibaati yeroo kanatti duuba ofirraa bakkatti awwaalanillee dhabanii lafti isaanii mijjaa'u dhabamee jiran guyyaa hedduu reefka isaa waraanni islaamaa kun baadhataniif jalaan deemuu turan jennama kana boodarra akkasitti jaziiraa wahii takka keessatti hogaachibaan boodaatti awwaalan rakkatanii achitti awwaalamee jiran Abi Talhaan duuba Allahu akbar mee laali dhiira murannoo amantii kanaaf qabdu har'a nuti amantiin dhabne amantii akka waan abbaa keenyarraa dhaallee tokkotti ilaalla keessumatti dhalannee keessatti guddanne amantiin islaamaa laaftuun fakkaattee dargaggoon teenya osoo waan baranne usalii ta'an duuba bakka hedduutti hoggaa laallo manguddoon teenya osoo waan baranne usalii tatta'an akkanumatti rabbi gabbaran sharxii islaamaa sharxii salaataa reefuun tana maaddaan araashii adda addaa asii asbaanii asirratti nu barsiisaa jiran kana yoo gaafatte abboota garii biratti zeeroodha wanni takkailleen hin jiru duuba akka waan namni gurguddaan hin baranne arrabaatuun nu furdate ji'ee dhiisa duuba waan biraatu arrabni furdatee dhiisu beeke waan biraatuun dhiisu oduu biraa kakkasaanuma hin jiru namni isa ga'u hin jiru duuba waa'ee quraanaa kan ammoo akkanumatti if duratti achi ilaalee sodaate ilmi namaa dargaggeessa hedduutu quraanarraa ifoon geesse sababa fedhannaa lubbuu jala deemuudhaan manguddoo nama gurguddaa hedduutu quraanarraa ifoon geessee jira haawwan hedduutu kakaana si biraa waa baratu amma rabni nu furdate ganaa waa takkallee wuji'ee dentaatti dhabee quraana rabbii shillaa namni godhe nama baay'eetu jira duuba nama baay'eetu jira akka ganda kanaaf haara garuu namni haalaan barachaa jira akka naannoo biraatitti garrutti haawwan hedduutu
مالف قرآن قرأوني تايو جني قافتن برما رب ما تنان جنة رمي فردته جرجان مالف هقاها سواتي في وريدرا مالف فردتين رب نكون قرآن مخان ربت مالف فردته دوبا يا أمة خير يا ربنا وادم نيسو دمك عن نما دين كان رد ربنا واتاز دين كنا قد ربنا أمتها تنقلاس أمتها براس دوبا طلعوا لنسا قد ربنا أول خنا قرآن نمنيو إسابرته حرفي تكان سواب قدر ربنا ما خطب جاء مخنا إسحاق أرهاج راجة قافت ونوس إسحاق بني ربنا قو خديم نخنا دنيا آخرت إسلام لكتين برارا مجئے برنامج قرآن برate ba dadda jala naga baane beeta yo oso qur'aan baranne teenye bineensa dadda tijira ummata feechuudhaaf kaas deemu meeqaatu jira duuba ummata feechuudhaaf yeroo manuti waan dii kana lallabnu warri jibbu garaadhaaf bulee ummata elmachuu ka barbaadu ummata waan dadda itti baasee mala daddaatiin hawaasa nyaachuu ka barbaadu nutti araabar qophii kanaa kana godhuu kanaaf ummanni dammaquun fedhu laakiin quraana baradhu wanni jedhamuuf akkaati nama dammaqaa taatu akkaati nama rabbii guddaa sirritti beeku rabbi akkanuma beekuu miti haqa beekuu saasan nama baratee beeka sirritti waa'ee rabbii akka adda baafattu waan biraa takkaan shawwadamuu dhabdee rabbii kee qofa gabbartee misooma ooyiruu teetii qofa misoomfattee rabbii kee wayis qabattee rabbiif sadaqattee masgida rabbiitis jaartee bifa sanin akkaati rabbi qunnamtee ba'aalee garaagaraatirraa buuftee akkati jiraattuufi bar quraanni bilisummaadhaaf dhufe ifaa guddaa namni ibsatee ittiin gabrummaa makluuqaa jalaa ba'u maal jechuu turan ummanni sahabaatii fi taabi'oota gaafadiin biyya keessa bal'isuudhaaf deeman nuti ummata tokko ummata baasuudhaaf ka deemu gabrummaa gabrootaa jalaa gara gabrummaa rabbii gabrootaatitti ummata baasuudhaaf deemnaa jedhan duuba kanaaf ummata keenya gabrummaa makluuqaa jalaa gabrummaa rabbii makluuqaatitti namachi bee rabbina waa taasis mee rabbina waa qaceelchu akkasitti nama dhugaan rabbii kana beekee gabbaree milkaa'e rabbina waa taasis ganda keenya isinis warra ifaajii guddoodhaan sagantaa kanaa qopheessitanii gaafa isheen barsiisullee dhawwaattanii barattanii haanis bira dhaabbatee haala mijjeessee sadarkaa kanatti duuba waamicha rabbiif rasuul awwaachuudhaan qophii bareedaa kanaa kana ka qopheessitanii nutillee waajiba dirqama rabbii kanarra jiru kafirraa buufnu nuufillee haala mijjeessitan rabbi sinaa milkeessu harka rabbi jala ol qabaa rabbi sinaa milkeessu waan isin barbaaddan rabbi sinii haa kan ta isin dhabdanii haajama jirtan ni qabaa rabbi sinii haa kan waan isin sodaattan hundi jalaa hoo rabbi sinaa baasu ganda qabeenyi maallaqaatillee keessa barbaadamu rabbi sinaa taasisu ganda toofinni haaliqaa keessa lafa qabate rabbi sinaa godhu ganda waan dhabe duniyaarraa keessatti barbaadamu rabbi sinaa taasisu ganda ilmaan baratee fayyadamee addunyaa fayyadu eessa jira yoo jedhan ganda kana jedhanii katti barbaadan rabbi sinaa taasisu beekas rabbi sinaa godhu keessummaa halaalarraa dhuftee isinii wajji kanatti sagantaa bareechitees rabbi haa milkeessu yaa rabbi haa milkeessu milkiidhaan gaa rabbi haa galchu yaadaaf muraada rabbi isinii haa guutu ganda diin ol qabee ol qabame rabbi sinaa taasisu sabaaxila waan faallaa amantii munkara balleessu irratti qabsaa'e rabbi sinaa godhu tokkummaa rabbi isinii haa kannu wal dhagahuu rabbi isinii haa kannu wal jala deemuu rabbi isinii haa kannu namni hoggaa wal dhagahee walii wajjin deeme tabba baha namni adda faffacee jiraatu gizima takka waan takkarallee gahuu hin danda'u yoo namni wal hin dhageenye rabbiin kanaaf واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جا هذا ربي قرآن كنا كبردا أدان أمم ففجعنا دانم جا نمني ولد دفع مريو جنين كمني كنده ولد دفع دير أبلان ساني والدقين ديمني فكتا كنغو بيخي إسن أما ولد أبا مخيسا ولي وجي مريك أباتني وجي دي مخيسا نيتو سجنتا بريد دكنا أسد تكا غرونو بودي جوبا ilmaana kanatti oomishamee as bee sheekha kana rabbi galata galchuufi sadarkaa kanatti ilmaan oomishame kun tokkummaa qabaachuu ganda kanaati irratti nu mul'isa gandi ganda tokkummaa qabu ganda jaalalaati
ganda wal dhagahu warra gurguddaa isaan dura jiru jala deeman isaanis warra xixiqqaadhaaf ni rifatan garaa laafan ummata wal dhagee wajjin deemu dheeraa lalaan isaanii ta'uu dhagarra duuba tokkummaa ta'e san tafiin qabaatu rabbi isin haa godhu yaadamroota rabbi isin haa guutu dargaggoos rabbi haa milkeessu manguddoos rabbi nu haa milkeessu ganda keessatti ganaa quraana gadhaabuu irratti tokkummaan lafaani kaana meeqam jettan waan munkara rabbiif rasuul jibbe jean dhiisuu irratti ni tokkoomna balleessuu irratti illee ni tattaafanna quraana rabbiitii fi hadiisa ergamaa rabbii kasayyaa alayhi salaatu wassalaam gadhaabuu irratti qabsoonee bira ni dhaabbannaa miti akkasitti fiinta rabbi isin haa baasu yaada amroota rabbi isin haa guutu hedduu dammaqan harkaa jirraa ifaan quraanaa qabatee qabsiifamaa jira ganda adda addaa keessattis arku jira ganda kanatti illee garre gaanee amantii isin keessa rabbi gataa raabu diinii duniyaa walitti qabee rabbi isin haa kannu sagantaan diddeetuma dheerattee nama hedduutu hafe inshaallah obboleeyyan hedduu dhaamsisanii dhaamuun nu duubatti hafe hanganuma inshaallah karaa keessan dabarsina diin kanaaf haa lafaa kaanu ibaada rabbi haa jabeessinu qophii ajaa'ibaatiin baatii ramadanaatiirraa illee bu'aa haa buufannu jajjabaannee lallaafachuu dhiifne akka dhiira dabartee sanitti jalqabaa hanga dhumaatitti quraanaaf hadiisaa wajjin haa taanu isiniin jenna